kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan kaabashoo akkam jirtu fayyaa keessan nagaa keessan hundee nagaa keenya fayyaa keenya jira sinii magana jaatatanii ibsaa kana nagaa adiidanii siin jennee akkam jirtu yoo jennee harka fuunee akkam jirtan baga nagaa fayyaa taatanii ibsaa kanallee nagaadhaan nu dabarsanii jirraallee baga geessanii siin jenna isin hundi keessan maatii waatiin hundi nagaa dhaabaa dhiyaan kaabaa kibbaan uummanni Oromoo bakka jirtan hundatti nageenyi keenya fi jaalalli keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha akkam jirtu addaan fagaannee jirra torbee tanaan nuti hin tolle. Yaa baluuni tana dura asirratti naasofte jirti natti fakkaate immoo xinnoo natti hin tolle yaa dhimma jireenyaa kan hundi keessanuu beektu kanaaf kanumaaf xinnoo ishee adda fagaannee isiniin jedhaa yaa aarii waa'ee tanan dura baluuni badii jalaa bade sanii fi mufattanii babbaddanii jechuun keessanillee oolu kanaaf isaafillee miti yaa waaqayyoon galannaa gooftaan hundaafuu danda'aadha isiniin jenna kanaaf isin immoo lafa jirtanii fi bakka jirtanitti nageenyi keenya fi jaalalli keenya nagaa akka taatan abdii waaqayyo irraa illee isin irraa illee qabna. Itti aansuudhaan immoo yaa'u yuutuubii keenyallee sabskiraabii nu godhaa sheer nu godhaa akka jirtan baay'ee isin jaaladha isinin galatoomfadha isinin jedha. Har'a maaliidhaan nu dhufte jettanii nagaafachuun keessanis hin oolu. Akka carraa ta'e har'a baluu sapiraayizii godhuun barbaada. Yaa'u duuban gaa akkasuma jaalatamtoonni fi kabajamtoonni uummanni Oromoo keessaayyuu hordoftoonni amantaa kiristaanaa ayyaanni ximqataa fuuldura kanaan dhufaa jira. Sababa samiin wal qabsiisuudhaaf jedheetan baluudha sapiraayizii wayii qopheesse. Sapiraayiziin kiyya kunis gosa lamaan jira. Gosni tokko uffatuma ishee kan duraan isheen qabdudha. Inni kun jechuudha qamisiidhani. Inni kun kan isheen qabdudha jechuudha. Kanaaf isa kana ani isheen amma akka carraa taatee suuqii keessa jirti hojii hojjechaa namatu yaame isa waa namaaf kennaa jirti. Ani immoo akkuma isheen gadi baatee nama achi keessatti yaga gabaa gaggeessaa jirtutti yeetan deebi'ee waan kana qopheessee kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya isin jira. Gaa isa kana sapiraayizii isa jalqabaatan godha. Maal akka isheen nu jettu mooyyuu hojjumaan laalla. Sapiraayizii kana eegeen qopheesseen booda mooyyuu yaa'u namni akka du'etti hafa malee akka kufeetti nafu jedha Oromooni. Kanaaf yaa'u isa biraas immoo uffanni ani qopheesseef jira sababa ayyaanatiif jedhee yookaan immooyyuu akkuma dura isiniin jechuu yaale haati manaa geettii geechee qalabata hin qabne niitummaan guuttuu jedha Oromoon akkuma isiniin jedhe. Kanaaf baluudhaaf yaa'u qalabatiin biteef kana dhugaa waaqaa jibbachuudhaaf isheetti hin dubbanne jechuudha. As keessa jira hin beektu. Kanaaf kan duraan keessa ture hin baafne kan akka jarri naa kennittanii akkasumatti jara isa wajjin fide. Kanaaf qalabatiin ishiidhaan qopheesses isa kanaadha. Kan ishee jalaa badee illee foormuma kana. Kanaaf isa kana sapiraayiziidhaan kennaaf jechuudha. Isinis immoo kabajaaf jaalalaan ijaan ishiin akka innatti dhumneefan ishii jaalalachaadha. Kabajaaf jaalalaan isheedhaaf kenna jechuudha. Kana inni biraa immoo uffata keessaa uffanni kunis isa kanaadha. Uffanni baay'een dubartoonni yeroo ayyaanaa yookaan immoo yeroo geettii gaanii ittiin deemanidha. Yookaan immoo yeroo ayyaana ittiin dabarfatanidha. Kanaaf isa kana yoo kan hin bareenye ta'e immoo gaasin warri dubartootaa yookaan obboleewwan keenya yookaan haawwan keenya yaada naa kennitu jechuudha kanarratti. Kanaaf ani immoo hin bareedee tanan isa kana filadhee kana bitee fi yaadaaf qalbii irraa illee dhaambisaa isiniin jecha. Kanaaf isa jalqabaat irratti inni kun immoo yaa hin beektu qamisiin erga bitame immoo naxalaan akka namni beekamaadha bitire. Kanaaf qamisiin erga bitamee naxalaan hin hafu inni kun immoo naxalaadha xiqqoo ishee guddachuu hin oolu. Kanaaf duuba mucaanis dhufuu danda'a yookaan intalis dhufuu dandeechi waan taateef lamaaniin uffatu jedheeni isuma guddaa kana bitee fi kanaaf isheen immoo kan biraas qabdi kan uffata qamisiin kana qofa bichaa miti baay'eetu jira. Isheenis hin qabdi waan ta'eef kun immoo kan isheen hin qabnedha malkii addaan bitee fi kanaaf wajji ilaallaa isiniin jechuu jaaladha. Kanaaf amma dhaqee tanan ishee fidee dhufa. Hamma nan ishee fidutti immoo isin masmara irratti na eegaa yookaan immoo karma kana irratti na eegaa isiniin jecha baluu sapiraayizii godhuudhaaf har'a kutadheen jira. Kanaaf gaawwachuu laalla akka kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya isa kana hin ol kaawwanna. Akka isheen hin arginetti as ol kaawwanna.
Isheen immoo kan duraan waan taateef ija hin fida. Bifa malee maa godhu waaqayyo jedhu qabini. Ija hin fida. Kanaaf ishee kana kan duraa kanatti kennee tanan ishiin waan ishiin jettu immoo wajjumaa kan laalu ta'e booda immoo yoo isheen garmalee kan aartu ta'e haarawaa kanatti baafnaa jechuudha. Kanaaf hamma sanitti hamma nan isheen jedhuun ijaaf qalbiidhaan jaalalaaf qalbiidhaan eeggachaa isiniin jechaa dhaqeen barbaadamee dhufaa jechuudha. Kanaaf amma kaameraa kee uffadhee tanan deemaa walitti deebina. Taarika har'a jaalatamtoonni fi kabajamtoonni uummanni Oromoo akkasumas fi suuti. Eewwaa taa'e. Maali akkana kan ija na hiiku? Ija wanti sii dheebi. Waama tokko waa'ee waan balleessitu jira. Kanaaf isa kanaaf ammaa fi waa wayitiin sii bite ayyaan waggaa kanaaf sababeeffadhee jechuudha. Kanaaf uffatan sii bite waan guddaa miti waan xiqqoo wayiiti. Kanaaf isa mooyyuu kabajaadhaan narraa fudhate jechuu barbaade kananii kanaaf uffata wayitiin sii bite mee akkanumatti duressa qaqqabdee ilaalta moo simaaf hin kennu? If kennu? Shiqa. Ayyee. Ikadure? Jarraa qonnaa hiika. Hiika. Sila addisiidha moo? Addisiidha. Ayyaana fi? Addisiisi bite ayyaana fi. Waan kanaatti hojiirra na yaamte? Beeto. Bareeda barka. Nama desi. Kitaaba ilfii maal akka beektaa yoo amma bari ani maal kana akkana si godhasiite. Hamma ati bootaa hojii san deemtutti jireenya kan hin beektaa beektaa jireenyi baay'ee. Kaameraatu jira. Jireenyi kan hin beektaa. Jireenyi kun immoo ulfaataa waan ta'eef yaa. Jireenyi ulfaataa uffatadha uffata keenyaa kennitaa. Uffata biraa sii bituu waan hin dandeenyeef ishee kana mee uffatuma kana haala sapiraayiziitiin siif kenne jedheetu mana ta'e gammachuudhaan narraa fudhachuu qabda. Waan qabuun hin sii kenna kamaana godhanii waan hin qabne ichaa hin fide ishii. Mee ichaa fideetta. Maaloo naa kennuu na fe'u. Naa kennumtoo hafe maal rakkoo qaba. Uffata kiyya uffachaa ture. Baastee naa kennitaa. Isa kana bari jechuun waan gaariidha. Uffata bareedaadha bara gabaabadhas waan ta'eef ammas uffata gabaabaa faashiniidha miti ree faashinii kana kaawwatti dubartiin bara jilbaa kiyya kaawwatti baay'inaan. Maaloo ani kennaa naaf kenni sapiraayitii illee na beeksiin hin jenne. Ergan qabaannee kiyya qabuutee naaf kennitu dhiisuu nu wayii. Surreen keessiin kennaare surreen keessiin kennu bar surreen keessiin ta'u don sii kenne surreen keessiin ta'u sitti babal'ata waan ta'eef kanaaf immoo surreen keessii kennuu waan hin dandeenyeef isa kana sii kenni kamii akka moodiitti ishii dhiifa manaa godhi bakka jechuun waan birrii qabaadde siif bituu danda'a kanaaf immoo ammaaf gammachuudhaan narraa fudhata. Kanaaf hojiirra na yaadde. Gammachuudhaan narraa fudhata. Kan isa kana bareedaadha waan ta'eef bareedaadha dhugaa waaqayyo bareedaadha waan ta'eef isuma kana narraa fudhata. Hin ta'u? Goegees. Kennaan hin darbamu waan kabajaa qaba. Kennaan kana. Kanaaf hojiirra na yaadde na cufi kootu na Ishii kootu. Ana nani na bakka anta mataan na koo jechuun kana booda ittiin deemu. Hojii kiyya deema. Amma gammachuu addaa isa gammachuu addaa gammadaa. Waa kana mataan na Akka waan nama gisee lama dhalateetti itti gammadaa laata. Jaalatamtoonni fi kabajamtoonni keenyallee onlaayinii irratti ilaalaa jiranii. Kanaafi maaloo na ijaa mataa wuti na baay'ee sin tursiisu. Ammaaf immoo malee maal seete laal amma isa kan qaqqabilaal maal sitti fakkaata sitti jajjabaate moo sitti laal kun waan jabaa natti fakkaate iyyuu natti hin beeku waan jabaa fakkaata keessa laalle garuu maal ilaalle keessa gammatuu danda'a akkanatti qoon akkasitti hin gammattu mee akkamitti laal waan ajaa'ibaati beektaa mee ishii qaqqabila uffata maaliiti? Garummaa kanatti deebistee? Uffata maalii sitti fakkaata? Uffatuma uffataati.
mataan okkuu. Kawaa sirraanii gaa. Kunis uffatuma. Uffatami? Ayyee. Thank you. Uffata. Inni kin akkamiin? Maaluma ta'an ijalla okkuu beela. Ishii kunoo. Kana qaqqabu. Maal waan akkanaa wanti bittaashi? Waa sitti hin beeksifne innis? Dhaltii walitti kaa. Ishii bakka dhiisira kun ammaaf. Narraa eegishee. Surprise! Wow! Waan lamaan sin gaddisiisuu dheedana. Yoo. Isu. Kamisiidha? Kamisiidha. Waaqani kamisee kana qallaan hin jaallattu waaqa barasuma. Kana. Kanaaf kanas siin jedha. Maalummaa Kiristoos ani qallaan hin jaallattu kamisee akkanaa waaqa. Hayyee kabajamtoota jaalatamtoota keenya egaa kinoo baluuni amma dura natti mufattee amma maal akka jettu mooyyuu hojjumaan kan laalu ta'a. Kanaaf immoo baluun yeroo duraa na jalaa mufattee turte qalabate haadha manaa ta'etti gizee lama akkamitti akka godhattes naan hin jenne akka naan hin jenne. Kanaaf baluutti ittan godha. Kabajamtoonni keenya kanaalaan gara naannaa beeka. Kanoo. Baay'ee galabaatti. Kanaafi taa'e bakka. Gasa ta'uun kanaan bira. Ayyee. Thank you. Waaqa dasna jire qabisiin. Dasna jire. Hayyee kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya kaamee amma Xalaan gara guddaa. jaalatamtoonni illee waan si ilaalanii fi shirbittiin itti godhitoo mee dhaqii waadaa seenii kaawwadhuutoo Waan gara bareeda. shirris bittiin jedhitoo Ani si deemaa jechuudha. Qamisii akkanatti masqala qabu qallaan hin jaalladhu dhugaa waaqa. waan bareedadha. Kanaaf dhaqii godhadhuutoo mee jaalatamtoota fi kabajamtoota keenya. Kiyyuu haa garuu moo namarraa fidde. Maal namarraa harkisaan waan hin beektami maal hin beektamu. Na beektamiti. Kanaaf waan namaas hin hawwu. Waan nama immoo fidee si jamma borga nama galee akkam jennu. Borus ilaaluu danda'u malee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni keenya waan borus ilaaluu danda'aniif kanaaf mee godhu kootu dhaqiitu. Qalabatii kanuma akkanaa. Qalabatiin kama duraa san kaa'e. Kun yabbuu dabar. Furdaadhani akka lammuu harkarraa siin buune faan kudhan. Garuu na qabu jedha. Akka bareedaadha godhu kan duraa sun irra waan wannoo jedhuuf kana wayya. Anis laaleetu mun bitee bara. Ka'ifa. Kinoo kamaatii keenya. Dhugaa erga jechuudha qalabatiin harkarraa na badee qalaan na suru rakkiti jechuudha na suru. Gin galan waaqafaa ta'u nan jiraadhu. Galatu. Ammaaf kaawwadhu kootu. Inni qamisii. Ammaaf haqa isheen kaawwattee jirtutti kaa'amee masumaanuma turaa. Kabajamtoonni fi jaalatamtoonni keenya maatiiwwan qasushoo bakka badiif dogongorri jirutti illee dhiifama isin jechuun jaaladha. Kanaaf haati manaa baay'ee ishee kabajaa qabdudha waan ta'eef haadha manaa keenya kabajuun dirqama. Maaliif dura baay'ee rifattee waan ta'eef saboota darbee ani immoo dhugaan isin jedha jalqaba duraa yooni nama ittiin jedhu harkaan laadha. Harkarra yoo qalbatiin jiraanne namni kun akkuma namummaatis natti fakkaatu beektaa. Kanaaf dirqama dubartiin haadha manaa abbaa manaa qabaattu qalbatii qabachuun ishee dirqamadha jechuudha. Kanaaf akkuma isin jedhe gaafa geetti geenyu binnee turre dirqama kan beektu mitiire namni tokko geetti sargii diddifatu qalabatii gurraa jira mormaa jira. Kaawwaniin qabdu waan ta'eef kana kan bade kan harkaa qofa waan ta'eef isa bite. Kanaaf isheenis gaa dirqama mooyyuu akkuma dursan jechuu jaalattanii qalabatiin haa badoomaa miti waan nan isin jiraadha akkuma isin jettan isinillee nu jiraadha isiniin jenna. Kanaaf immoo sheer nu godhaadhaa wajjin akka jiraannu kana booda baay'isni addaan hin fagaannu isinitti deddeebinaa illee masmararraa baay'een bannu haaluma jireenyatiif xinnoo ishii masmararraa babbanne beektanii takka baadiyaa waan tokkoof deddeebi'uutu jira. Takka immoo magaaluma kana keessattis hojiitu jira waan ta'eef hojiidhaaf deddeebi'uutu jira. Sababuma kanaaf xinnoo ishii yeroodhaan biizii taanee sinirraa fagaannee isiniin jechuu jaalannaa. Kanaaf sinirraan fagaannu sinuma bira jirraa sinillee nurraan fagaatinaadha isiniin jedhaa
bakka dogongorri jirutti immoo iddoo akkanaatti dogongora qabdu iddoo akkanaatti waa balleessitanii namni badii ofii irratti hin beeku namatu nama arga waan ta'eef kanaaf baluunis uffattee dhuftee natti fakkaate waa baay'ee irraa bareeda baay'ee bareedee jira baay'ee bareedeera dhugaa akka baay'ees nama jira kanaaf guyyaa ayyaana san uffattee isheen akka baatuun barbaada kanaaf Wene waaqa baay'ee bareeda. Baay'ee namatti tolan si jedha baay'ee nama jedha kabajamtootaaf jaalatamtoonni keenya. Duwwallee fuuldurallee masqalii qaba. Kanaaf bareedudha. Waa. Kana jechuudha yoo dogongorris jiraate yookaan immoo yoo naaf jiraattu. Ayyee. Nuti bareeda. Footas shaashii shaarbis. Naxalaan isaa baay'ee guddaadha. Naxalaan guddata xinnoo yaa. Nama lama waan uffatanii jedhetanii. Namni lama jechuun kee anaaf simu. Baabaan dhufuu danda'a waan ta'eef duratti kanaaf isaan wajjin uffattan. Lafa jala yaaddee nutti. Qabeeyyee. Kanaaf isa kana fakkaata jechuudha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaa. Mee ammaaf immoo baluu maal akka jettuu fi maal akka itti dhagahamee fi gaddatti dhagahaaf gammachuutti dhagahame gama ishiititti sin deebisee shuma dhaggeeffanna. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko dasna jedhe. Maaliif itti babii kana qallaan jaalladhu jechuudha. Dhugaa sirriitti jaalladha. Erga ani gara biyya hambaatii dhufee haaraa oofe. Na fakkaate garuu namni haaraa warreen kakkaawwataa jira. Bakka ani jammar kan masqala qabu jechuudha. Uffanni masqala qabu wallaa dasna hin jedhu. Kun immoo adii ta'e baay'ee dasnama jira. Haaraa oofe na fakkaate miti dura dhiyoo kaawwachuu qaban namni garuu ani duraan agar duraan harki isaa wallee odaa kan jiru harki isaa asitti shimimi jedha. Gin amma ammoo akka faashinii shoofoo jedhan qabisi nama akkasan faashinii akkasiiti garuu kuulan waaqa baay'ee tokko das nama jira. Egaa kaasuudhaaf jiraaddu. Baay'eetu jira. Waggaatti jiraaddu kaa. Ayyee. Innaa waaqa baay'ee tokko das na jedhe baay'een gammadee qalabatiin kiyyallee kinuarra. Naaf bitamee jira. Ani iddoo hin beekne inni ganama deemee ture ani immoo akkuma isiniin jedhe hojii irra hin jira jechuudha. Hojii aan deemne isumatu deeme. Kanaaf bakka deemee akkana kennaa kana naa kenne. Dhugaa baay'ee dasna jedhe keessattuu kamsiin masmaa. Wayi tokko dasna jedhee masqala qabaa. Haga morma isaati. Egaa baay'ee bareeda. Naaf jiraatu kaayisiin jira. Ayyee jiraatu wajjumaan waan jiraachisu. Sidii isaa yaaduma immoo. Amiin. Sidura yaaduma sarkii. Wayne desna wajjira dhugaa. Wayne ani fudhama. Adda firaa adee shakkaa ture. Aran guddanne. Kuma tokkiyyaan kaanuu guddoodha. Anuu guddoodha gaafen. Too guddoodha. Bareedudha. Bareeda baay'ee desna wayidha. Wayne shirruma gosa kaatiin qotatti nan deema. Egaa jiraaddu dhiira akkanaa dhuunfaa baay'isuu siniin jenna jira maatii keenya. Dhiirri akkanaa lafarra nu guutu jenna. Egaa akkanatti daara namaa ta'e kaasuuni. Naafita garuu kennaa bittaa jechuudha. Kennaa gisee baay'ee naafita. Iddoo manatti hin binneefi malee. Egaa dasna jedhe dhugaa waaqa baay'ee tokko dasna jedhe. Gammada keessa kiyyaana gammada. Dura yoo dhufu uffata kana wanatti kennu dhugaa waaqa baay'ee tokko naaf jechuudha. Uffatuma kiyya duraa manaa natti kenne. Ani immoo hojii na eegsisee kanaaf na yaame jedhee baay'ee tokko naaree ture. Nama immoo gammadeen jira. Dhugaa qabsii kee baay'ee dasna jedhe. Ayyee. Naaf jiraatu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya egaa kana fakkaata har'a viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Kanaaf immoo isin immoo sheer nu godhu keessaniin dagatinaa isiniin jenna. Baay'ee sin galateeffadha dhugaa waaqayyoo baay'ee ofitti nu qabaartu baay'ee warroonni nu ilaalaa jirtanis jirtu warroonni immoo nu barreessitanii komentii nu barreessaa jirtanillee baay'ee guddaa galatooma isin jira. Kanaaf namni jalqaba duraa waan tokko jalqabu amma guyyaa jalqaba duraa jalqabnuu fi amma guyyaa irraa geenyu immoo xinnoo ishii baay'ee garaagarummaa qaba maaliif haalli sodaas si keessaa ba'aa deema wanta tokko hojjechaa deemtu. Kanaaf namni tokko yoo jalqaba duraa farda yaabbatiin beekni yoo farda yaabbate garmaamanti seenuu fi yoo yeroo tokko gugsii yeroo tokko deemee yeroo lammataa deebi'ee yookaan waraanee yookaan waraannamutti difratii godhataa jechuudha. Kanaaf nus immoo laalaa keessa turre amma guyyaa irraatti geenyee iddoo kana geenye jechuudha. Kanaaf amma immoo sodaan kee jiru keessa keenyaa ba'eera. Kanaaf
ammallee sheer nu godhuun dagatinaayi sinin jedha baay'ee sin jaalannaa sin galateeffannaa warroonni immoo iyyuu akka carraa taatanii haadha manaa keessan guyyaa ayyaanaa kana waa gochuu barbaadan yeroo ayyaanni jala ga'e uffannis xinnoo ishii waddada kanaaf ammuma laf jala bittanii haadha manaa keessan sapiraayis godhuu hin dandeessu jechuudha. Kana caala immoo iyyuu gaafa baabaa yookaan kiyyuun dhuftee walitti deebinaa yookaan immoo gaafa sanii baluudhaaf baay'een bitu maaliif isaan maaf hin inni ganaadha ka itti yaadne kan baabaa maamii hawwiidha waan ta'eef hawwii ofii ibsachuun dirqamuma. Kanaaf atillee guddaa galatoomii baay'ee bareeddaa baay'ee natti tottee jirta. Har'a nama biraa natti fakkaattee jirtu. Dhugaa. Har'a ammaa hin beeku iddoo gadi baate namni si galchaa hin jiru. Gaafuma sanis ifaan hundi mana akka maduutiin bataa. Maduutiin xinqatama loominatti darbu. Akkas taanani dhaggeeffadhaa waan isin jechaa jirtu kunoo. Innaa kana isiniin jennaa kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaa fuulaaf ifa nagaa waaqayyo walitti maa deebisu suniin jechaa viidiyoo biraatiin amma yeroo biraa walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa sin jaalannaa guddaa galatoomaa nuuf jiraadhaa siniin jechaa bakka jirtanii fi lafa jirtanitti nageenyi keessan siniif haa baay'atu siniin jechaa ayyaanillee ayyaana nagaa siniif haa ta'u nuuf haa ta'u biyya keenya biyya nagaa biyya araaraa nuuf haa godhu waaqayyo akkuma tana dura bakka jirtanii fi amantaa jirtanii waaqayyo kadhattanii biyyi keenya nagaa haa ta'u jaalalli kaleessa jiru nuuf haa deemu jennee dhaamsa isiniif dhaame har'as lafa jirtanii fi bakka jirtanitti amantaa keessan amantaa kiristaanaa musliimaa sabni Itoophiyaa hundumaa akkuma garaagarummaan qabnu gosaan lagaan waliin qoodnu miti tokkuma. Kanaaf araara fi jaalala jiruun hundi keenya gammachuudhaan akka waliin jiraannu hundi keessan amantaa qabdanii waaqayyoollee kadhadhaa isinii jechaa horaa bulaa deebanaa ani gama kootiin hangana isinii jedhee nagaadhaan fakkaata. Baluun waan isinii jettu isinii jettee viidiyoolee isinitti dheeressinu. Kanaaf sheer nu godhuu sin dagatinaa koomentii nu barreessuu hin dagatinaa isinii jechaa horaa bulaa deebanaa isinan jaaladhaa galatooma fayyaa ta'a. Egaa kabajamtoota keenya armaan dura viidiyoo waa'ee hojii kiyyaa irratti jechuudha hojii uffata waa'ee suuqii irratti hojjedheen ture baay'een keessan koomentii na barreessitanii gara keessattiin illee koomentii irratti illee gaafa na gaafattanii turtanii gini gaafii keessan irraa fannee naaf hin jechuu dide kanaafiyyuu gaafii keessan isiniifan deebisaa viidiyoo taanutti jechuudha sagalee isinitti dheeressinu. Kanaaf egaa bakka jirtan to'ii isinitti haa ta'u kan biyya keessatti illee biyya alaatti illee nagaa nuuf ta'uuf jiraadha isin jaalannaa. Isiniin jenna warroonni immoo maatii nuuf hin taane maatii nuuf ta'a sabskiraabii nuuf godhaayii viidiyoo keenya nuuf guddisaa isiniin jenna. Egaa bakka jirtanitti to'ii isinitti haa ta'u nagaa nuuf ta'a isin jaalannaa. Isiniin jenna egaa asumarratti xumurannee kaasullee galatoomii isin jedha ka. Galatoomii.